Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Hafuura qulqulluutiin guutamte, Elsaabeet waan gaarii maddisiiste, yaada Waaqayyoo qulqulleetti, akkamiitiin dhuftee gara kootti, afaan koo guutee aannanii dubbadha, jecha Elsaabeetii maafan daagadha. Gabri'eeliin dubbateera waa'ee Maariyaamii Samiiraati, Elsaabeetis dhugaa baate qulqullummaa isheetiif lafarraati, samiif lafti hundumtiyyuu isaan irraa eegalee kan dhaga'e. Ani sarraa ittaan fuufaa dabaree naanna'ee ana ga'e. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan hundumti keessaniyyuu Kiristoosiin kiristaanaa Amaanu'eeliin amantoota kan taatan ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiidhaa. Biyya keessas ta'ee biyya alaas kan jirtan kallattii toora kanaatiin nu hordofaatti kan jirtanii nagaa galata Waaqayyo isa jiraataan isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkamiyyoo nageessanii? Ameen. Maqaan Waaqa keenyaa Fayyisaa keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos arjummaa isaatiin saatii kanaaf yeroo kanaan nu ga'ee akka isa galateeffannuuf akka isa jajannuudhaaf irraafa yeroo keenya kan nuuf eebbisee maqaan Waaqayyo keenyaa kan eebbifameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sababii fayyina keenyaa kan taate gugeen garraamii qulqulleettiin qulqullootaa obboleettiin ergamoota abaaboo gannataa kan taate dunkaana Abrahaamitti kan fakkeeffamtu haati Waaqayyo Dubroo Maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajiniif ulfinni maqaa isheetiif haa ta'u. Kanatti aansuudhaatiin kiristaanonni martiyyuu sagalee kana dhagaatti kan jirtan bagaa guyyaa kabajaa dhaloota gooftaa keenyaa fayyisaa keenya qoricha keenya ilma Waaqayyoo ilma durbee Maariyaam Kiristoos Iyesuus baga nagaadhaan geessanii baga nagaadhaan geenye isiniin jechuu barbaada. Egaa ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa akka nuu ta'u eeyyama Waaqayyoodhaa nuuf haa ta'u. Akkam jirtu jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, baga guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin ga'e jecha. Sambee tuubiin egaa sambee jechi jedhu sanbata timirti beetii yookaan barattoota dilbataa isa jedhu irraa dhufe jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee sambee tuubiin kun erga dhufee tajaajilli afaan Oromoodhaan darban baay'een isaanii karaa sambee tuubii kana argachaa jirra jechuudha. Kanaafuu hordoftoonni sambee tuubii kan taatan yookaan hordoftoonni chaanaalii kanaa kan taatan hundumti keessaniyyuu sabiskiraayib gochuudhaan laayik gochuudhaan akkasumas wanta asirratti gadhiifaman yeroo garaagaraa fi waan adda addaa irraa argachuu dandeessu jechaadha. Tumsisin gochuu qabdan immoo egaa inni guddaan laayikii fi sheerii keessanidha jechuudha. Kanaafuu sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Sambeetuu sagantaa afaan Oromootiif caalan daran akka guddattu taasisuudhaaf ga'ee guddaa kan taphachaa jirudha. Ga'ee keessan bahachuu hin dagatina. Kan isin hordofaatti jirtan kun karaa sambee tuubiiti. Egaa sambee tuubii hundumti keessan ni beektu. Tarii akka carraa ta'ee sambee tuubiidhaaf haaraa kan ta'e yoo jiraate sambee tuubii sabiskiraayib gochuudhaatiin maatii sambee tuubiidhaa akka taatan asumaan ergaa kun isinii dabarsa. Sambee tuubiin egaa akkuma isin beektanii barnoota garaagaraa faaruuwwan garaagaraa baay'ee isaanii dabarsuudhaatiin biyya keessa warra jiranis biyya alaa warra jiranis barnoota baay'ee kennaafiitti jira, dabarsaafiitti jira. Namoonni baay'een irraa baratanii ittiin eebbifamaatti jiru jechaadha. Kanaaf iyyuu egaa isinis warroonni miseensa sambee tuubii taatan hundumti keessan iyyuu barnoota karaa sambee tuubii darbuu akkasuma faaruuwwan garaagaraa faaruu haaraa ta'e egaa isin biraan ga'aatti jira sambee tuubiini. Kanaaf isinis egaa warri maatii sambee tuubii taatan hiriyoota keessaniif sheer akka gootan dhaamsa kiyyadha.
warroonni Sanbee tuubiidhaaf haaraa taatan immoo maatii ta'uudhaatiif subscribe ishee jettu tuqxanii maatii akka taatan barnoonni asiin darbu faaruun asiin darbu hundumtu akka isin bira ga'ugaa asumaan ergaa kiyyan isiniif dabarsa jechaadha. Viidiyoo garagaraa faaruuwwan haaraa ta'anii fi viidiyoo mana amantaa keessatti reefu caalan hojjetamaa jiran karaa Sanbee tuubii argattu jechaadha. Kanaaf immoo waan haaraa kana tajaajila haaraa ta'e kana argachuudhaaf wanti isinirraa eeggamu laayik gochuu, subscribe gochuu gahee guddaa kan isin taphachuu dandeessan karaa kanadha jechuudha. Kanaafuu kanaan dura kan hojjetamaa turan viidiyoo haaraa fi akkasumas faarfannaawwan haaraa kan ta'an Sanbee tuubiidhaan gadhiifamaa turaniiru jechaadha. Baay'een keessan hin argine ta'a. Kan isin argineef immoo subscribe yoo isin hin goone wanta asirratti gadhiifamu kun hin ga'u jechaadha. Kana jechuun immoo imeelii mataa keessanii gaafa banattan subscribe gochuu fi akkasumas like gochuun isinii dhufa jechuudha. Kanaafuu wanta haaraa ta'e kana booddallee karaa mana amantaa hafuurawaa kan ta'e wanti haaraan kan qophaa'ee jira. Isa hundumaayyuu argachuudhaaf subscribe, like, share gochuu qabdu jechuudha. Kanaafuu jaalatamtoonni maatii Waaqayyoo afaan Oromoodhaan tajaajila guddaan akka wal ga'u taasisaa jira Sanbee tuubii. Isin immoo kana deeggaruudhaaf tumsi keessan inni guddaan akkuma irra deddeebi'ee isinii kaase subscribe, like, share gochuu hin dagatina Sanbee tuubii. Gara fuulduraattis egaa Sanbee tuubii bakka jirtan taa'uudhaan yaada keessaniinis ta'e humna keessaniin wanta barbaachisu hundumaatiin Sanbee tuubii barnoota garaagaraa kan mana amantaa keenyaadha. Keessumattuu waqtii irratti kan ilaallatu waan hundaa kan nu biraan gahaa jirudha wanta ta'eedhaaf isinis egaa akka humna taatanii fi amilee akka taataniif ergaa kiyya isinii dabarsaa. Irra deebi'uudhaan baga guyyaa ayyaana qillee akkasuma yookiin immoo guyyaa kabaja dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga nagaadhaan geessanii baga nagaadhaan geenye. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa isiniif haa ta'u. Nageenya Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Nagaan tura.